Attamoltan boduun har'aaf qabnu kunooti. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaasuun isaa tarkaanfii gaarii akka ta'e mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa kaleessa baasaniin beeksisaniiru. Dubbii himaan ministeerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Niid Piraayis ibsa barreeffamaan baasaniin murtiin labsicha kaasu walitti bu'iinsa adeemaa jiruu fi fala karaa nagaa barbaachuudhaaf karaa mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii bu'a qabeessa fudhateedha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis sababa labsii kanaatiin namoottan ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin to'annoo jala jiran gallakkifamanii mariin hunda hirmaachisee fi firii qabeessa ta'e akka taasifamu kan gaafate ibsi Yuunaayitid Isteets kun haalli diinummaan wal ilaaluu akka raawwatu gargaarsi namoomaa daanqaalee malee akka itti fufu sarbiinsi mirga namoomaa irratti raawwataman ifatti akka qoratamanuu fi waldhabiinsa mariidhaan hiikuudhaa fi waliigalteerra akka gahamu gaafateera. Karaa biraatiin dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaariich waa'ee labsiin yeroo muddamaa Itiyoophiyaa ka'uu isaa gaafatamanii dhaabbatichi tarkaanfii mootummaan Itiyoophiyaa fudhate simachuu isaa himaniiru. Itti dabaluudhaanis hidhamtoonni akka hiikaman, walitti bu'iinsi akka dhaabbatu, itti fufiinsa gargaarsa namoomaatii fi itti gaafatamummaa ilaalchisee barreessaa muummee bakka bu'uudhaan kan gaafatan Istiifan Duhaariich gaaffii mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin wal fakkaatu dhiyeessaniiru. Haqamuun labsii yeroo muddamaa kana ilaalchisee Komishiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa fuula tiwutarii isaa irratti baaseen labsichi haqamuun isaa waan gaarii akka ta'e ibsee namoottan sababa labsii kanaatiin hidhaman hunduu akka gadlakkifaman warreen kanaan dura mana hidhaatii bahanii xalayaan yakka irraa bilisa ba'uu isaanii ibsu waan hin kennamneef hojii isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye himee mootummaan namoottan kana akka hojii isaanii irratti deebisuu gaafateera. Ibsi komishiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa baase kun oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Ganama har'aa haleellaa boombii magaalaa guddittii Somaaliyaa Moqaadishoo keessatti raawwateen namoonni 5 du'anii hedduun madaa'uun isaanii gabaasameera. Haleellaan gareen hidhattoota Al-Shabaab jedhamu raawwate kun buufataalee poolisiitii fi karraalee bakkeewwan jireenyaa 2 irratti akka ta'e dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Koloneel Abdul Fattah Aden Hassan ibsaniiru. Jiraataan eenyummaa isaa dhuunfachuu barbaade tokko akka oduu gabaastotatti himetti sagaleen dhoohinsaa cimaan nu roqomse. Itti aanee dhukaasa qawwee hamaatu itti fufe jechuun isaa gabaasameera. Gandaawwan dhoohinsichi irratti raawwate bakka jireenyaa haaraa lammiilee biyyattii biyyoottan alaa keessa turaniin ijaarame akka ta'e kan himan Koloneel Aden dhoohinsichi kan raawwate konkolaatota 2 irraa akka ta'e ibsaniiru. Haleellichi kan xiyyeeffate poolisoota irratti akka ta'e kan fuula tiwutarii isaanii irratti barreessan ministeerri nageenya biyya keessaa Somaaliyaa Abdullaahi Mohaammed Nur humnoonni nageenyaa mootummaa isaanii warreen haleellicha raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii ibsaniiru. Sagalee Al-Shabaab akka ta'e kan beekamuu fi raadiyoon Andaaluus jedhamu akka jedhetti hidhattoonni buufataalee adda addaa irratti haleellaa raawwatanii konkolaattota humna waraanaatii fi meeshaalee waraanaa adda addaa booji'uu isaanii ibseera. Dhimma Somaaliyaa irratti bakka bu'aa addaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii kan ta'an James Siwaan qibxata kaleessaa mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii irratti hidhattoonni Al-Shabaab kutaa biyya Somaaliyaa Banaadir keessatti rakkina nageenyaa cimaa akka uumaa jiran ibsanii ji'oottan dhiyeenyaa kana keessatti bakkeewwan adda addaa irratti balaa dhoohinsaa geessisuudhaan siviilota irratti miidhaa akka qaqqabsiisaa jiran dubbachuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kuusa zayitii boba'aa hin calalamne isa biyya Yaman keessatti dhiyeenya buufata doonii Hudeedaatti argamu kaasee bakka birootti dabarsuudhaa fi waliigaltee irra ga'uu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaa dhimma namoomaa kan ta'an Maartin Giriifs guyyaa kaleessaa yaada mana maree mootummoota gamtoomanii irratti kennan keessatti bakki zayitiin boba'aa kun bara 1980 jalqabee itti kuusamaa ture kun qabeenya kaampaanii biyyaalessaa Yaman yommuu ta'u taankariin zayitii baarmeelii miliyoonii 1.1 qabee jiru bara 2015 kaasee haaromsi ittuu hin taasifaminiif jira. Hanga'oonni mootummoota gamtoomanii warreen dhimma eegumsa nageenya naannoo irratti hojjetan akka jedhanitti kuusaan zayitichaa dulloomuu isaarraa kan ka'e yoo dhimmisuu jalqabe buufata doonii Hudeedaa isa karaa gargaarsi namoomaa barbaachisaa ta'e Yamanii fi galu cobsiisuu danda'a. Akkasumas kuusichi dhoo'ee zayitiin boba'aan achi keessa jiru galaana diimaa irratti yoo dhangala'e qurxummoonni galaanicha keessa jiran akka miidhamaniif bidiruuwwan daldalaa galaana diimaa irra daddarbanis dhaabbachuu akka danda'an hanga'oonni
mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti dhaabbata mootummoota gamtoomanii itti gaafatamaa dhimma gargaarsa namoomaa kan ta'an Maartin Giriifs zayitiin boba'aan kun yoom akka guuramu, eessatti akka geessamuu fi waliigalteen taasifamu maal akka of keessaa qabu wanti ibsan hin jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin walgahii hooggantoonni naatoo fi ministeeronni ittisa biyyoottan miseensa naatoo guyyaa 2 Biraasils keessatti taasisan irratti argamuudhaaf deemuu isaanii gabaasni peentaagoon irraa ba'e ibseera. Gabaasni Kaarlaa Baab peentaagoon irraa VOA'dhaaf gabaaste akka jedhutti ijoon marii walgahii kanaa waraana Raashaa 100,000 fi 50,000 ol ta'u isa karaa kaabaa, kibbaa fi bahaan daangaa Yuukireen irratti qubatee jiru kan ilaallatudha. Barreessaan olaanaan naatoo Jens Stoltenberg walga'icha ilaalchisee yaada kennaniin. Thank you for your strong commitment to our alliance. This is even more important now when Europe is in the midst of a critical. Cichoomina olaanaa gamtaa keenyaa mul'istaniif galatooma. Kun immoo ammatti keessumaa yeroo Awurooppaan dhimma tasgabbii isheetii sababa Raashaan raayyaa waraanaa ishee Yuukireeniin marsitee ijaaruu isheetiin yaaddessaa ta'etti ta'uunsaa barbaachisummaa gamtaa keenyaa olaanaa godhe. Dhugumatti dhimma kana furmaata poolitikaan xumuruudhaaf Raashaa waliin mari'achuudhaaf qopheedha. Faallaa isaatti immoo haala hamaafis akkasuma qopheedha. Kana waan ta'eef Yuunaayitid Isteetsi humna waraanaa dabalataa waliin gamtaa keenya kan Awurooppaa baatti makamuu isheetiif baay'ee galateeffanna. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata. Qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walgahii waloo gamtaa Afriikaaf gamtaa Awurooppaa irratti argamuuf har'a magaalaa Biraasels seenanii jiran. Erga walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumame as yeroo duraatiif gara Awurooppaa lixaatti kan imalan muummichi ministeeraa Abiy pirezidaantii mana marii gamtaa Awurooppaa Chaarlis Michel wajjin walgahii dubbachuu isaanii waajjirri isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsee jira. Muummichi ministeeraa Abiyyis fuula Tiwiitarii isaanii irratti barruu maxxansaniin walgahii waloo ka gamtaa Afriikaaf ka gamtaa Awurooppaaf dura michuu kiyya pirezidaantii Chaarlis Michel waliin walgeenyee jirra. Hariiroo gamtaa Awurooppaaf Itoophiyaa akkasumas dhimma guddinaaf ardii keenyaa irratti marii bu'a qabeessa geggeessinee jirra jedhanii jiran. Egaa hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya hafeetti ceena. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa qobboof cina keessatti haleellaan lammiiwwan nagaa irratti raawwatan humnaan gudeeddiif saamichi raawwatan yakka waraanaaf yakka namoomaa ta'uu mala jechuudhaan Amnestiin ibsa baaseen beeksisee jira. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa. Amnesty International humnootii Tigraay jechuun hidhattoonni waame yeroo isaan bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa fi Gondar Kaabaa keessa turanitti keessumaa qobboo fi naannoo cinaa hanga murtaa'an keessatti dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffame qoratee gabaasa baasuusaa beeksisee jira. Amnestiin gabaasa haaraa baase kanaan naannoo lameenitti hidhattoonni Hiwaat waliin hidhata qaban beekaa namoota kurna hedduu ajjeesan jedhee ijoollee umriin 14 ta'e dabalatee dubartootaaf shamarran kurnatti lakkaa'aman gareen ta'uun gudeedanii qabeenya namoota dhuunfaas ta'ee uummataa saaman jedhee jira. Gondar Kaabaa aanaa Daabaat keessatti kan argamtu cinaa akkasumas kan Walloo Kaabaa keessa jirtu qobbootti gocha gara jabinaa kan gaggeessan humnootiin Tigraay jedhe baatee adoolessa bara 2013 naannoo sana eega to'atanii booda hedduutuun turiin dhuma baatii hagayyaa fi jalqaba baatii fulbaanaatti akka ture Amnestiin beeksiseera. Haleellaa gara jabinaa dhaqqabsiisuun alattis doorsisa ajjeechaa fi arrabsoo eenyummaa hundee godhatee fi hojii yeellaasisaa raawwataa turan jedhe. Kanaafis jiraattota naannoo wabii godhatee gabaasni kun hubachiisee jira. Amnesty International keessatti qorataa dhiittaa mirga namoomaa kan biyyooti gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fisaa Taklee waa'ee gabaasa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan. ቆቦ ላይ ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ነው በጳጉሜ ውስጥ በ2013 ጳጉሜ 4 እና 5 ከፍተኛ ግድያ በትግራይ ኃይሎች ቆቦረቲ namoonni hedduun qaammee keessa ajjeefaman qaammee 4-5 bara 2013 ajjeechaan guddaan humnoota Tigraayin raawwatamee jira. Irra hedduun isaanii namoota nagaa jiraattota naannoo cinaatti adoolessaaf hagayya keessa magaalattiin humnoota Tigraayin yeroo qabamtee turtetti
dubartoota mana keessatti argaman humnaan gudeeduun gara jabinaan guutame garee kanaan geggeessamuun yeroo dheeraaf tureera. Kaan isaanii umriin isaanii 18 illee hin guunne. Dubartoota gudeeduu fi namoota ajjeesuu akka qaama waraansaatti fudhatanii jiru. Amnestii Intarnaashinaal keessatti ittaantuu daayirekteera Afrikaa Bahaa fi Hara Gurguddaa Saaraa Jaaksan gama isaaniin humnootiin Tigraayii fi gareen wal falmaa jiran seera mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa maal dhibdeen ilaalan jechuun isaanii gabaasa kana keessatti ibsamee jira. Kana malees baatii adoolessa bara 2013 jalqabee humnootiin Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yakka waraanaa fi yakki dhala namaa raawwatamuu ragaan agarsiisu dabalaa jira jedhanii ittaantuun daayirekteeraa kun dubbachuun ibsameera. Kunis hedduminaan kan mul'ate gocha humnaan gudeeddii irra deddeebi'uun gaggeeffame, walitti qabuun ajjeechaa gaggeeffame, hospitaala tuunafiin saaminsa gaggeeffame dabalata jedhan. Amnestiin qobboorraa kanneen ragaa ba'an jedhe namoota dhuunfaa keessaa maqaan isaanii akka ifatti hin ibsamne ka gaafatan jiraataan tokko akka jedhanitti jalqaba reeffa namaa kan argine mooraa mana barumsaa keessatti ture. Mooraa mana barumsaa sana keessatti uffata keessaan uffatamu fidoo jalee yookaan immoo mutaantaa uffatanii fuula isaanii gara dallaatti garagalchuun ka ciisan reeffa namoota 20 ture. Baay'een dugda duubaan mataa isaaniitti kan dhukaafame yoo ta'u kaan immoo dugda isaanii irra ture jedhu. Mataan isaanii duubaan warri rukutame fuulli isaanii hangi tokko waan hin jirreef eenyummaa isaanii beekuun rakkisaadha jechuu isaanii gabaasa kanarratti ibsamee jira. Qobbootti ajjechaa raawwatame kan ibsan qorataan Amnesty International Fisahaa Taklee akka jedhanitti. ቆቦ ውስጥ እንግዲህ በሐምሌ 3 እና 4 ከኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መለወጫ ከመድረሱ ቆቦ keessatti ayyaanni waggaa haaraa Itoophiyaa utuu hin seeniin guyyaa lama dursee ture ajjeechaan kun ka geggeeffame. Milishoonni Amaaraa naannoo sana socho'an humnoota Tigraay irratti haleellaa geggeessanii turan. Sana booda hidhattoonni Tigraay kanneen deebi'anii gara magaalattii dhufan. Dhiirota karaa irratti argan kaan manaa baasanii ajjeesan. Lakkoobsa warra ajjeefame sirriitti beekuu hin dandeenye. Fakkiin saatalaayitii argame awwaalcha baay'ee agarsiisee ture. Gama kaaniin cinaatti haala ture irrattis obbo Fisahaa Taklee akkas jedhu. ጭና ላይ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ነው የተፈጸመው። ወደ 30 የሆኑ የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ያስገድደው መድፈር ሰለባ የሆኑ yeroo dheeraaf humnaan gudeeddiin dubartoota gara 30 irratti geggeeffamee argame. Kanneen umriin isaanii 18 hin guunne, kanneen umriin isaanii 15-14 ta'anis haala ammaan dura gabaasaa turreen gudeedaman. Yeroo sana humnoota Tigraayituu naannawa sana to'atee ture. Haadhaaf intala wal duukaa gudeeduutu ture. Yeroo sana wallaansi fayyaa fi gorsi kennamuuf waan hin turreef jecha miidhaan qoor-qalbii isaan mudatee ture. Amnesty International deebii gama kaanii argachuuf jecha dubbi himaa Hiwaat Geetaachoo Raddaaf amajjii 16 gaaffii ka dhiyeesse ta'us deebii akkan argatiin ibsee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti Hiwaat deebii kallattiin laateen qabu. Hoogganoonni isaa ammaan dura deebii yeroo adda addaa kennaniin dhiittaa mirga namoomaa waliin wal qabatee himata dhiyaatan hin fudhanne. Qaamni walaba ta'e kan addunyaa akka qoratuuf ammaan dura Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kan gaafatan yoo ta'u inumaayyuu haalli kun kan raawwatame Tigraay keessatti jechuun dubbataa turan. Hiwaatiif humnootiin Tigraay mootummaan Itoophiyaa gamtaan Afriikaaf tokkummaan mootummoota tarkaanfii tokkoon isaanii fudhachuu qaban irrattis yaada gorsaa amnestiin kennee jira. Labsii yeroo muddamaa paarlaamaan Itoophiyaa kaasee hojiirra oolchuu wajjin wal qabate kanneen sadarkaa biyyaatti mana hidhaa keessa jiran akka hiikaman koomishiniin mirgaa kan Itoophiyaa gaafatee jira. Manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa sana kaasuusaas gocha gaarii akka ta'etti kan ilaalu ta'uu ibseera koomishinichi. Kutaa hordoffii kan koomishinichaaf daayirektara kataan obbo Misgaanaa Mulugeetaa dubbisuun gabaasa Tsahaayii Daamxoo ergite kunoo. Sababa rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessatti mudateen akka guutuu biyyattiitti onkoloolessa 23 bara 2014 labsiin yeroo muddamaa labsamuunsaa ni yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa nagaaf tasgabbiin biyyattii keessatti akka bu'uuf jecha labsii yeroo muddamaa ji'a 6 turu labsee labsiin kun immoo haala qabatamaa nageenyaaf tasgabbiin biyyattii keessatti fooyya'aa deemuun yeroo isaa dheeressuuf gabaabsuun akka danda'amu gochuudhaan labsuusaas ifoomsee ture. Haaluma kanaan guraandhala 8 bara 2014 walga'ii
ariifachiisaa manni maree bakka bu'oota uummataa taa'een labsiin yeroo muddamaa kun ka'uunsaa ifoomee jira. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa murtee kaleessa manni maree bakka bu'oota uummataa dabarse hordofuudhaan ibsa baasee jira. Labsiin kun ka'uusaa koomishinichi kan deeggaru ta'us ifoomseera. Koomishiniin kun labsiin kun ka'uu waliin walqabatee lammiileen sababa labsii yeroo muddamaatiin to'atamanii to'annoo jala jiran kanneen ammallee hin hiikamne akka lakkifaman gaafateera. Obbo Misgaanaa Mulgeetaa Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti Daayirektera kutaa hordoffiif gamaggamaati. Labsiin kun ka'uu waliin walqabatee ejjennoo koomishinichaa yeroo ibsan ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከዚህ ቀደምም የካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ማንሳት የውሳኔ ሀሳብ ሲያቀርብም ያለውን ድጋፍ ገልጿል። ኮሚሽኒin mirgoota namoomaa yeroo manni maree ministeerota labsii kana kaasuuf yaada murtee dhiyeesses akka yaadicha deeggaruu calaqqeessee ture. Sababni isaa yeroo labsii muddamaa keessatti sarbii mirga namoomaa hedduutu mul'ata waan ta'eef. Ammas manni maree bakka bu'ootaa labsii kana kaasuusaa deeggareera. Egaa yeroo labsii muddamaa kana keessatti namoota to'ataman waliin walqabatee hordoffii walitti fufiinsa qabu gochaa turreerra. Akkasumas qabeensi mirga namoomaa kan hidhamtoota irratti hundaa'uunis yaadota garaagaraa dhiyeessaa tureera. Lakkoofsa namootaa sababa labsii yeroo muddamaatiin hidhaman hagana jedhee dubbachuu baadhus akka biyyaatti bakkeewwan itti dhiyeenyaan hordofaa fi daawwachaa turretti haala qabeensa hidhamtootaa. Bakka ciisichaa namoota keessumaayyuu namoota umriin dulloomoo ta'an haala fayyummaa dhiyeessa nyaataa fi dhimmoota kanneen kan wal fakkaatan addaan baasuun yaada ka'umsaa furmaataa barbaadutti dhiyeessaa tureera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaan namoonni mana hidhaa keessatti sababa labsii yeroo muddamaatiin to'atamanii hafan hatattamaan akka hiikaman jechuunis gaafateera. የተወሰኑ ሰዎች አሉን እኛ በክትትላችን የምንከታተለው ያ ማለት ግን ሁሉንም በሙሉ በመረጃ ይዘናል ማለት አይደለም. Namoonni muraasni jiru kan nuti itti dhiyeenyaan hordofnu. Kana jechuun hundumaa odeeffannoo isaanii qabanneerraa jechuu miti. Hordoffii nuti taasisnu haala waliigalaa akkaataa ibsuu danda'uunidha. Ammas odeeffannoon nuti qabnu ammallee namoonni hidhaman kan hin hiikamne akka jiranidha. Namoonni kunneen sababa labsii yeroo muddamaatiin kan hidhamanidha. Kanaafuu labsiin kun amma ka'eera. Kanaaf namoonni kunneen hiikamuu qabu yookaan ammoo gara adeemsa haqaa idileetti dhimmi isaanii deebi'ee ilaalamee haqa argachuu qabu. Kana jechuun adeemsa haqaa idileetiin mirgi wabii kan eegamuuf ni jira. Mana murtiitti dhiyaachuu qabu. Mirgoonni shakkamtootaa heera mootummaa irraa jiru hundi kabajamuufii qaba. Nutis kan eeruu barbaanne isa kanadha. Obbo Misgaanaa itti dabaluudhaan labsii yeroo muddamaa waliin walqabatee namoonni hidhamanii turan kanneen hiikaman ammas rakkoo keessa jiru jechuudhaan qaamoleen raawwachiiftuu fala waaraa akka kennaniif jechuun gaafataniiru. አንድ አሁን ክትትል እያደረግን ያለነው ጉዳይ እና በብዙ አቤቱታ እየተቀበልን ያለነው ጉዳይ እነዚህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዘው የነበሩ ሰዎች ተይዘው ስለመቆየታቸው የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ ከፖሊስ ካሰራቸው አካል በሚጠይቁበት ጊዜ እያገኙ አይደለም። አማ kan hordofaa jirruu fi komiin baay'een kan dhufaa jiru dhimma namoota labsii yeroo muddamaatiin to'atamanii mana hidhaa turanii hiikamaniiti. Namoonni kunneen qaamoleen isaaniidhaan akka namoonni kunneen mana hidhaa turan ragaa mirkaneessuuf kennaafii hin jiran. Sababa kanaan namoonni baay'een gara hojiitti deebi'uu hin dandeenye. Komiin kun baay'inaan gara keenya dhufeera. Nutis hordofnee qaama dhimmi ilaallatutti beeksifneerra. Rakkoo kana ibsinee qaamni dhimmi ilaallatu akka ragaa kennuuf jireenya idilee isaaniitti akka deebi'an haalli mijichuufii qaba. Kanaaf hatattamaan akka raawwatamuuf jechuun gaafanna. Namoonni mana hidhaa turanii hidhamanii hiikamuu isaanii ragaan ibsu kennamuuf dhabuun rakkoo mudachaa jiru irratti ministeera haqaatti abbaa alangaa waliigalaa federaalaarraa odeeffannoo argachuudhaaf carraaqqii taasise har'aaf milkoofni. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.